Tajaajila intarneetii saffisaa karaa tajaajilamaan tajaajila yeroo gabaabaa fi saffisaa ta'een argachuu akka danda'uuf manneen hojii hunda keessattis hojiirra oolchuunis barbaachisaadha. Dhimma tajaajila viidiyoo konferensiingiiti. Tajaajila viidiyoo konferensii baay'ee murteessaadha akka naannoo keenyaa irratti baasii guddaa qusataa jira. Kanas MCU kan malti control unit sadarkaa federaalaa jiru nu birattis immoo hamma bitamaa jiru fayyadamnee tajaajila itti fufsiisuudha jedhu. Taansuudhaan tajaajila suphaa meeshaaleeti. Fedhii irratti hundaa'uudhaan taargeetiin keenya inni guddaan kana irratti suphaa meeshaalee wiirtuu daataadhaaf guyyaa guyyaadhaan eegumsa gochuudha. Ittaansuudhaas immoo meeshaalee taaqa'uudhaan wal qabatee deeggarsi barbaachisaa ta'e akka kennamu ni taasifamaa jechuudha. Ittaansuudhaan tajaajila intarneetii waradaaneetii wiirtuu daataa yookaan daataa seentarii keenya keessa darbee kennamaa jira. Isa kanas immoo core devices kan jedhu amma daataa seentarii keenya keessatti konfigureeshinii guyyaa guyyaadhaan ilaaluudhaan tajaajila intarneetii manneen hojii akka argatan keessumayyuu saarbeetiidhaan wal qabatee dallaa saarbeetii keessa kan jiran akka argachuu danda'an waradaaneetiidhaanis tajaajila barbaachisaa ta'e akka argachuu danda'an xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetamaa jira jechuudha baraka. Neetworkii mana hojii mootummaati jechaadha. Infraastiraakcharii seektarri tajaajiloonni mootummaa irratti raanta'anii jechaadha. Isa kana keessatti akka milkaa'inaatti bu'uuraalee kanneen sadarkaa godinaatti, sadarkaa bulchiinsa magaalaatti, sadarkaa naannootitti almost seektaroota hunda waliin geenyeeti kan jirru. Naannolee biroo irraa kan adda nu goosisu akka naannoo keenyaatti isa kana jechaadha. Seektaroota hedduu waliin geenye irraa bara namootu akka xiyyeeffannaa addaatti sadarkaa aanaa fi gandaatti gadi buune jechaadha. Kanaaf sadarkaa godinaa, sadarkaa bulchiinsaa fi seektaraatti almost deeggarsa garaagaraatiin alatti kavareejiin isaa wal ga'ee jira jechaadha. Kanaaf inni kun akka naannoo keenyatti wanta muuxannoo ta'u seektaroota yookaan naannolee birootiif muuxannoo ta'a jenneeti kan ilaallu jechaadha. Jiddugala kaaffee saayinsii magaalota garaagaraa keessatti babal'isuunis dargaggoonni dhimmoota saayinsii fi teekinooloojii irratti hubannoo fi ga'umsa akka qabaatan taasifamaa jira. Dabalataanis abbaan taayitichaa dhaabbilee barnoota olaanoo itti waamamni isaanii saayinsii fi teekinooloojii ta'an waliin hojjechuu irrattis argama. Kaafeewwan saayinsii akka baajetaa fi humna mana hojii keenyaa fi naannootiin irratti hundoofne kaafeewwan saayinsii 5 hojii keessa gashinee jira. Jimmaa irratti, Naqamtee irratti, Adaamaa fi Shaashamannee fi Roobee irratti hojii keessa faakshinaalii karaa gaarii ta'een dargaggoonni irraa barumsa argataa jiranii fi giddu galeessa dargaggooti wanneetti hojjetamaa jira. Bara kana immoo waliin gahiinsi kun akka dabaluuf bifa haaraa ta'een itti adeemna jenneeti karoorfannee jira jechuudha. Tokko giddugala kana keessatti kompiitaroota binnee Wi-Fi accessii goone tajaajila digital library kitaabolee dhimmoota saayinsii fi teekinooloojii wajjin wal qabatan immoo binnee gashinee dargaggoonni keenya hawaasni naannoo magaalaa sana keessa jiru akka inni fayyadamu gochuudhaaf xiyyeeffannootti ilaannee yookaan immoo karoora keenya keessatti gashinee jira jechuudha. Magaalonni kunis Fiichee, Asallaa fi Baddallee irratti almost gara qaamolee hooggansaa naannoo magaalaa sana irra jiran hojii walii gallee hojii bittaa fi meeshaalee kanaatiif jalqabnee keessa jira jechuudha. Kurmaata qoffaa kana keessa hojiiwwan bara kana qabannee kurmaata qoffaa kana keessa raawwataa jiru keessaa isaan kun hojiiwwan ijoodha jechuudha. Inni biraani hariiroo dhaabbilee saayinsii fi teekinooloojii naannoo keenya keessa jiran qindoominni akka uumaa jiraatu gochuudha. Tokko dhaabbilee yuunivarsiitii sadarkaa naannoo keenya keessa jiraniin manna hojii keenya akkamiin qindoomee hojjechuu danda'a. Dhimmoota teekinooloojii irratti, qorannaa irratti, wantoota adda addaa teekinooloojii ceesisuu irratti xiyyeeffannaa jetee hariiroo waliin hojjechiisuu danda'u uumuudha jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf yuunivarsiitota naannoo keenya keessa jiranii wajjin bara kana yoo xiqqaate yuunivarsiitii 10 wajjin hariiroo tarsiimaa uumne memorandum of understanding walii mallatteessine hojii keessa gagalluuf jalqabbii barbaachisaa ta'e xumurree jira. Dhaabbilee yuunivarsiitiin ala ta'an immoo dhaabbileen dhuunfaa, dhaabbileen miti mootummaa wajjin illee hariiroo tarsiimaa uumne dhimmoota saayinsii fi teekinooloojii naannoo keenya keessatti akka inni babal'atu gochuudha. Kan biraan manneen hojii sadarkaa naannoo irra jiran dhimmoonni hojii teekinooloojii wajjin wal qabatan qonnaa irratti ta'uu, fayyaa irratti ta'uu, barnoota irratti ta'uu, seektaraalee xiyyeeffannaa guddaa qaban irratti xiyyeeffanne isaanii wajjin illee walii wajjin qindoomnee dhimmoota teekinooloojii aangoo gahee hojii nu kennan irratti hundoofne waliin hariiroo tarsiimaa uumne hojiin kun akka hojjetamu kan jedhudha. Itti fayyadama teekinooloojii wajjin wal qabatee nuti gorsaa mootummaati akka mana hojiitti. Kanarraa kaane manneen hojii uummataaf tajaajila dhiyeessanii teekinooloojii hammamii fayyadamanii abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii dhimma qonnaas, dhimma barnootaas, dhimma daldalaas, dhimma galiis hunda keessatti ogummaa gahaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Yuunivarsiitii keessatti garuu yuunivarsiitiin tokko fakkeenyaaf qonnaan ispeeshaalaayiz kan godhan jira Haramaayaa fudhanne jechuudha. Yuunivarsiitiin kaan immoo
teekinooloojii barnootaatiin fakkeenyaaf yuunivarsiitii Adaamaa yoo fudhanne kan gahoome hin jiraate jechuudha. Kanaafuu qaamoleen kun seektarri mootummaa hundi hammam teekinooloojii fayyadamee addunyaa wajjin tarkaanfachaa jira. Hammam immoo teekinooloojii fayyadamuu dhabuu isaatiin tajaajilli hawaasaaf dhiyaachuu qabu hanqatee jira kan jedhu san adda baasna jechuudha. Bara kana guutuu isaa kaartaa isaa adda baasna. Sanaan booda baroottan dhufanii keessatti immoo maal hojjenna jechuudha. Hanqinaalee isaanii sana seektaroonni akka guuttatan gama keenyaanis gama isaaniitis kan hojjetamu ta'a jechuudha. Hojiilee hanga ammaa xiyyeeffannoo saayinsii fi teekinooloojiif kennameen bu'aan argames hojiilee itti aanuuf agarsiistuudha. Hojiiwwan hanga ammaatti hojjetaman dhugaa dubbachuudhaaf kan ifaan nutti agarsiisanidha. Caalmaatti yoo egaa amma akka biyyaattis maalirratti xiyyeeffannee hojjennaa kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha malee yoo leecaloo gahaa ta'e kennineef yoo irratti xiyyeeffannee kana caalaa hojjechuu dandeenya. Namni biyya kana jijjiiruu danda'u baratee bahaa akka jiru namni akkuma afaan Ingiliffaatiin jedhamu bireen direeniidhaan gara biyya alaatti baratee gara biyya alaatti imalu sun biyya keessatti tursiisuu yoo dandeenya jajjabeessuu yoo dandeenya deeggarsa tokko akka qalaqu isa taasisu yoo gochuu fi dandeenye biyya kana jijjiiruu kan danda'u hedduun dhalataa hedduu kan qabnu ta'uusaa hubanneerra. Kanaafuu dhimma kana cimsinee irratti hojjechuutu nurraa eegama malee tattaaffii hanga ammaa taasifameen hojiiwwan hanga ammaa hojjenneen tiraansfoormeeshinii dijitaalaa kan jedhamus sirna waraqaa keessaa bahuudhaaf tattaaffii godhamaa jiru. Sirna teleekoominikeeshinii hanga hawaasaatti gadi buusnee aanaalee hunda biraan gahuu irratti hojiin hojjetamaa ture bal'aadha jechuudha. Inni sun hojii bu'uuraa nuuf ta'ee xiyyeeffannoo immoo fuulduratti wabii nyaata erga mirkaneessineen booda gara ammayyaa'utti gara addunyaa guddatee kanatti makamuudhaaf sosochiiwwan taasifamanii maaliin deeggaramu jechuudha. Bu'uura hanga ammaa saayinsii fi teekinooloojiidhaan kaa'aa dhufne sanaan deeggaramu jechuudha. Kanaaf hojiin hanga ammaa hojjetamaa ture waan abdii namaa kennu guddaadha jechuudha.